geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee geeraruure dhayi naan jettu meeka'ee taleeluure ani dhugaa yeelala hankoo yaada dhugaa taleela kan koo dhugaa taleela kan koo dhugaa taleela kan koo dhugaa taleela waraabuu koo yabooyyee waraabuu koo yabooyyee yaashii sanyii jaldeessaa dhiisinan tuttuqini harrayyuu nan fayyinee madaan kiyya kaleessa dhukaas naan si waraanaa sirraan goruu xiyyi koo fuuldura deemuu malee duuban deebi'u miilli koo gogaa harreetiin miti kan jaaramte biyyi koo oduu dharaatiin hin diigamtu biyyi koo jedhee ilma abbaa gadaa natti meera biyyiin koo natti meera biyyiin koo natti meera biyyiin koo natti meera biyyiin koo abaayee akkanatti seete abaayee qabsaa ta'uuni abaayee harka citaniiti abuuko harma citaniiti abaayee qabsoon qoosaa miti abuuko yoon fakkeessaa taati abaayee farda boora malee abaayee harreerra teenyaare abaayee duunee banna malee abuuko biyya diigamaare abaayee duunee banna malee abaayee abbaay dhiifamaare abaayee ameerikaadhaaf gibsi abuuko addunyaa tabaara abaayee wama keenya irratti abaayee jaran nutu qaara abaayee maqaan ulee kooti abaayee bittiruu abaayee inni juuntaan baateef abaayee injiru abaayee inni ameerikaan baateef abuukoo hinjiru egaadis namana nan tuqiniidis namana namni yartuun norma mana namni yartuun nama mana ayyee galatoo namoonni mame yeroo baay'ee maarti namoonni yeroo baay'ee Hacaaluu Lammaffaa siin jedhu maaliif mame? ayyee anis yeroo baay'ee sirba isaa baay'iseen dhaggeeffadha beektaa sirba isaa irra deddeebi'ee tan dhaggeeffadha yeroon boroo keessa deemu yeroon horii yaasu illee yeroon bakkee keessa deemu illee sirbuma isaan sirbaa miimooriin kan koo sirba isaa baata mucaan kun Hacaaluu irraa lakkafame maraate seexaan Hacaaluutti fakkaatee itti galtee naan jedhaatu beektaa. Lammaffaa immoo ayyee Hacaaluun aarsaa guddaa kaffaleera mana hidhaallee seeneera atillee oromummaa kanaaf harki kee kunoo hagammaa akka cabee jirullee argeera Hacaaluu wanti walitti fakkeessu jira laata aarsaa kaffaluu kanaa wajjiniin dhaamtee taatilleen hayyee amma Hacaaluu gahuu baatullee beektaa yeroo baay'ee amma kana amma Hacaaluun kaffaleera jechuun natti ulfaata beektaa xiqqoosi eegaa amma tokko dhandhameeraanis waan inni dhandhame keessaa mana hidhaas galeera rukutameeras irbaata males buleera harki koo kun yeroo baay'eedhaaf ilaa amma qubni kun akkasitti cabee jira kunis yeroo baay'ee dideennaan kun sadafii qawweedhaan massaaraadhaan akkasitti gannadhaani beektaa sadafii qawweedhaan gannadhaani beektaa hiddi kunis didee yeroo baay'ee mana hospitaalaa dedeemaan ture hawaasuma kiyyana gargaaree galanni jaraaf haa ga'u akkan fayyuna taasisan malee jechuudha. Sirba Hacaaluu keessaa kan biraamoo kan baay'ee jaallattu? Kan baay'ee dhugaan kee dhugaadha mul'atee ifa jira akka kee hinaalu beeka simiidheera akkaree jiraachuun hedduu namiidhullee dhiifama naan godhin ayyoomuu siin tollee dhiifama naan godhin ayyoomuu siin tollee ani boqonnaa dhabee mul'ata kee akka galatoomi maal isin jira guddaa ulfaadhu sirba oromiyaa jedhamus immoo baay'ee jaallata kana Hacaaluu illee baay'ee jaallata sirba sana sirraa ishee dhaggeeffatoota keenyaaf qaqqabsiisi waan jarri si gargaaruu barbaadanis achumaan dhaamsachuu barbaada nan hima waa'ee kee hin callisuu argee oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroo biyya goonni mi'irreen dachee kee irraa marge nan hima qabda seenaa cimaa nan hima qabda seenaa cimaa kan sitti baqate kan sirraa dhalate ija tokko laaltaa ormaaf firan jettu kan beela'eef laatta hundaaf garaa laaftaa fuula toleetti koo oromiyaa
hunda hammattu ko Oromiyaa qabattee wakkattu Oromiyaa rakkataa keengattu Oromiyaa kaniin horee qabu isinii hambaan koo utuu qabu dhabuu maaf ta'ee carraan koo kutaa haadhaaf amantiin maaliif wal qoqqooddu ilmaan haadha tokko maaliif waliin ooddu maaloo yaalmaan koo qutisu maaloo yaalmaan koo hangafa maaloo ormayyuu guddise dabarsee fi boonse maa dabaree dhaba jettee Oromiyaan jettee armeen boosse imboohin Oromiyaatiya imboohin sooree koo sooreetti. Ayyee galatoomi siin jedha. Dhumarratti immoo qaamni dhimmi ilaallatu akkana gargaaree gara miidiyaatti na fiduu barbaada. Barataadhas hawwiin kan koo gara fuulduraatti bakka Haacaaluu Hundeessaa nan bu'a jedhee yaaduu baadhus hojiin inni utuu hojjetu karaatti hafee jiruuf sana galmaan ga'udha hawwiin kan koo. Lakkoofsa bilbilaatiin si argachuu danda'anu yoo qabaatte himuu dandeessaa? Ayyee lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 942 11 92 59 jaraan jedha kanaan argachuu danda'u. Galatoomi. Ayyee galatooma baakama.